Kun miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu Dr. Gamteessaa Moosisaa. Kun miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa yommuu ta'u, sagantaan keenya har'aa hubannoo waa'ee hiika fayyaa fi hiika jechoota waa'ee fayyaa barbaachisoo ta'an tokko tokko kan wal faana ilaallu ta'a. Fayyaa jechuun maal jechuudha? Egaa hiikti fayyaa biyyaa biyyatti, saba tokko saba biraatti, aadaa tokkorraa aadaa biraatti, afaan tokkorraa afaan biraatti, qomoo tokkorraa qomoo biraatti hiika adda addaa waan qabuuf akka addunyaatti hiika waliigalaa tokko haa qabaatuuf jecha dhaabni guddichi fayyaa addunyaa hiika dimshaashaa yookaan hiika waliigalaa tokko kennee jira yookaan immoo hiikee jira jechuudha. Akka kanatti fayyaa jechuun dhukkuba yookaan dhibee irraa bilisa ta'uu qofa osoo hin taane guutummaan guutuutti qaamni keenya, hawaasummaan keenya, sammuun keenyaa fi hafuurri keenya fayyaa ta'anii argamuu jechuudha. Egaa isaan kana jechuun maal jechuudha? Kanaaf nam tokko fayyaa dhabee kan jechuu dandeenyu yeroo qaamni hir'ate yookaan immoo qaama isaa keessaa kan miidhame tokko yeroo jiraate yookaan yeroo dhukkubsate qofa utuu hin ta'in sammuun isaa yaaduu, xiinxaluu, hubachuu, dadhabuu fi muddamuun yoo guute, hawaasummaa ilaalchisee immoo hawaasa wajjiniin waliigaluu hin danda'u yoo ta'e, gochaawwanii fi yaadawwan farra hawaasummaa ta'an yaada yookaan hojjeta yoo ta'e, jireenya hafuuraa isaatti yookaan hariiroo nam tokko uumaa isaa wajjin qabu irratti rakkoo qaba yoo ta'e, kana jechuun jireenya hafuuraa isaatti fayyaa hin qabu yoo ta'e, isaan kana hundumaa irratti hir'inni yoo jiraate nam tokko fayyaa qaba jechuu hin dandeenyu jechuudha akka hiika dhaabbata fayyaa addunyaatti. Egaa fayyaan akka kanaatti hiikamaa jechuudha. Fayyaa hawaasaa jechuun hoo maal jechuudha? Fayyaa hawaasaa jechuun beekumsa saayinsiif ogummaa ittiin dhukkuba ittisuun umurii dheeressuu fi fayyaa dagaagsuuf carraaqqii hawaasaaf mootummaan taasifamu jechuudha. Kan biraa kan ilaallu hiikti biraa fi faayidaa baay'ee faayidaa qabeessa ta'e fayyaa dagaagsuu jechuun maal jechuudha? Fayyaa dagaagsuu jechuun walitti qindaa'ina yookaan walitti makaminsa barumsaa fi gochaalee haala naannoo jireenyaa fayyaaf mijataa ta'e hojjechuu jechuudha. Kan biroo kan ilaallu hiikti jechaa baay'ee barbaachisaa ta'eef sagantaa keenya keessatti gara fuulduraatti baay'ee nu fayyadu maali isa jedhuuf dhukkuba jechuun maal jechuudha? Dhukkuba jechuun dalagaan qaama keenyaa yookaan qorqalbiin keenya sirriin dalaguu yoo dide dhukkuba jedhama. Dhukkubsachuu jechuun yookaan illness jechuun maal jechuudha? Miira fayyaa ta'uu dhabuu namni tokko ibsatu jechuudha. Dhibamuu yookaan sickness inni jedhamu maal jechuudha? Isa jedhuuf sababii dhukkubaaf ga'ee namni tokko hawaasa keessatti ba'achuu dadhabu jechuudha. Hawaasa jechuun maal jechuudha yoo siree? Hawaasa jechuun gartuu namootaa waan ta'e tokko wajjin qaban yookaan wajjin qooddatan. Fakkeenyaaf ollummaa ta'uu danda'a, bakka jireenyaa ta'uu danda'a, amantii ta'uu danda'a, aadaa ta'uu danda'a yookaan immoo bakka jireenyaa yookaan immoo bakka quubsumaa yookaan geographical location isa jennu ta'uu danda'a. Namoota yookaan waan ta'e wal duukaa qooddatan hawaasa jennee waamna jechuudha. Hiikti biraaf baay'ee barbaachisaa ta'e dhukkuboota daddarboo jechuun maal jechuudha? Dhukkuba daddarboo jechuun dhukkuba namarraa namatti, namarraa bineeldatti, namarraa baattoowwanitti yookaan galagaltoo kanaa baattoowwanirraa bineeldotatti, bineeldotarraa namatti, namarraa bineeldotatti, bineensotarraa bineeldotatti, bineensotarraa namatti dhukkuboota daddarbuu danda'an jechuudha. Karaalee dhukkuboonni daddarboo ittiin daddarban maal fa'i? Dhukkuboonni daddarboo kun karaa kam bineeldotarraa, bineensotarraa yookaan baattoowwanirraa gara namaatti daddarbu? Karaan isaa sirna hargansuutiin yookaan afuurfannaatiin namatti darbuu danda'u. Fakkeenyaaf dhukkuba akka daranyoo sombaa yookaan TB isa jennu, dhukkuba koronaa yookaan COVID-19 isa jedhamu, dhukkuba utaalloo yookaan qufaa, dhukkuba gifiraa, dhukkuba maangulleef kan kana fakkaatan
bal'inaan gara fuulduraatti sagantaa keenya kana keessatti kan ilaallu dhukkuboota hafuuraan daddarbanidha. Yookaan karaalee ittiin dhukkuboonni darban keessaa isa hafuuraan daddarbudha jechuudha. Karaalee biraa dhukkuboonni daddarboo ittiin daddarban karaa bobbaa yookaan immoo karaa feekooraalsa jedhamu yookaan karaa bobbaatiin nyaataaf dhugaatii faalameen daddarbuu danda'u. Kan biroonni sadaffaan karaa dhangala'oo qaama namaa keessaa ba'uun nama tokkorraa nama biraatti daddarbuu danda'u. Innis dhangala'oo qaama keenyaa yeroo jennu dhiiga ta'uu danda'a, dhangala'oo qaama hormaataa keessaa ba'u ta'uu danda'a, dafqa ta'uu danda'a, gorora ta'uu danda'a fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. Kanaaf hawaasni karaalee ittiin dhukkuboonni daddarboo nam tokkorraa nama biraatti darban kana beekee of eeggannoo gochuu qabaa jechuudha. Kan biraan tuttuqqaa qaamaatiin karaalee ittiin dhukkuboonni daddarboo darban keessaa isa tokko. Innis qaama saalaatiin wal tuttuquu qaama saalaa ta'uu danda'a, qaamniif qaamni wal tuquu danda'a. Gama kanaatiin dhukkuboonni hedduun ni daddarbu. Fakkeenyaaf dhukkuboota wal qunnamtii qaama saalaa, dhukkuboota fangasiidhaan daddarban hedduu gara fuulduraatti wajjin ilaallu ni agarra jechuudha. Egaa dhukkuboota hin daddarbine yoo jennu maal jechuudha? Akka armaan olitti eerametti karaalee namarraa namatti, namarraa bineeldatti, bineeldarraa namatti, baattoowwan irraa namatti, namarraa baattoowwanitti dhukkuboota hin daddabarre jechuudha. Isaanis fakkeenyaaf dhukkuba ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba onnee, dhukkuba kaanserii, dhukkuba gaggabduuf dhukkuboota kan biroo gara fuulduraatti gad fageenyaan wal duukaa ilaallu dhukkuboota daddarboo hin ta'inidha jechuudha. Egaa walumaa galatti rakkoowwan fayyaa hedduun akkamitti dhufu kan jedhuuf dhaabni guddaan fayyaa addunyaa bara 1998 akka qorannoo godhetti dhibee yookaan rakkoowwan fayyaa hedduun yookaan garri caalaanii fi du'aatiin yeroo malee yookaan premature death inni jedhamu amaleeffannoo namoota jijjiiruun qofa baasii baay'ee otoo hin baasiin ittisuun akka danda'amu qorannoo qorateen addeessee yookaan mirkaneessee ture. Egaa haaluma kanaan kana bu'uura godhachuudhaan poolisiin fayyaa biyya keenyaa xiyyeeffannoo hubannoo fayyaa hawaasaa fi namoota dhuunfaa dabaluudhaan yookaan immoo dagaagsuudhaan waa'ee fayyaa isaaniif xiyyeeffannoo akka laatan gochuu irratti dursa kenna yookaan immoo xiyyeeffannoo kennaa jira jechuudha. Haala kanaatiin kana bu'uura godhachuudhaan akkasumas poolisii biyya keenyaa bu'uura godhachuudhaan fayyaan hawaasaa keenya akkamitti dagaagsuu akka dandeenyu yookaan immoo fayyaa hawaasaa keenya dagaagsuudhaan akkamitti baasii fi qisaasa'ummaa yeroo qabeenya humna namaa fi humna oomishuu danda'u biyya keenya akkamitti hambisuu akka dandeenyu wal faana ilaallaa jechuudha.